Akkam jirtan hordoftoota furtuu dhugaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Ana obboleessi keessan Boonsaa Kormaa har'a daqiiqaa muraasaa fi sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko wajjin ilaallee jenna. Ergaan kiyya mata dureen kiyya kan hadhaa hin ceetanii yookiin ammoo hin nyaatamtuu hin ceetaa mata duree jedhudha. Hojii ergamoota boqonnaa 28 irratti kan jiru wajjin barannu akka waaqayyo nu gargaaree jedhu kadhaa gabaabaa wajjin kadhanna. Yaa waaqayyo si galateeffannaa maqaan kan kee ardiif samii irratti ka ulfaate ka jajame haa ta'u. Sagaleen kun warroota dhagaan irratti ija godhatee jireenya isaanii irratti bu'aa fidee arguu akka dandeenyu hafuurri kan kennu haa geggeessu. Warra dhagaan eebbis maqaa gooftaa Yesuusitiin. Ameen. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Ergaan addaa kun ka jiru hojii ergamootaa lakkoofsa dhumaa boqonnicha dhumaa irratti ka jiru. Yesuus Kiristoos ergama guddaa isaa haga baheen booda darasoota kan isaa bakka buusee Phaawulos faalleetti makamanii bu'aa bayii guddaa keessa darbanii hojiin wangeelaa kun hojiin hafuuraa kun humna guddaan lallabamee biyya san keessatti maqaan waaqayyoo ol kaka'ee yeroo mul'atu seenaa darbe hundumaa keessatti argina. Odaas biraan hin baaneen duratti hojiin waaqayyoo kun lallabameera. Duuka buutota Yesuus Kiristoosii baay'een isaanii hidhamaniiranii, baay'een isaanii ajjeefamaniiranii. Garuu hojiin wangeelaa kun biyyattii san dhuunfatee namoonni baay'een Kiristoositti amananii gara jireenyaa kanatti dhufan. Isa kana Phaawulos gara Roomaa yeroo deemuu fi dhufee jedhu hidhameeti ture. Ergaa kana kan barreesseeru akkana jedha. Nuti lakkoofsa tokko irraa ka jiru isinii dubbisa. Nuti du'a erga oollee biyyichi bishaan keessaa suni Maleexiyaa jedhamee akka waamamu barree jedha. Nuti du'a erga oollee jedheeti dubbata. Nu du'a erga oollee yeroo jedhu carraan du'uu qabanii yookiin carraan lubbuu isaanii fudhatu hedduu akka isaan mudatee asirratti lafa kaa'ee jedhu. Barumsa kiyya kaadhaa isaa miti. Du'a erga oolaniin booda maaltu akka isaan mudate daqiiqaa xiqqootti waliin ilaalla. Garuu maalni du'a oollee yeroo jedhu maal faa darbaniiran jettanii yoo yaaddan boqonnaa 27 26 Phaawulos yeroo biyyattii iddoo Maleexiyaa jedhamtu tana yeroo ga'u halkan 14 fi guyyaa 14 bishaan irra turan. Dambaliin guddaan ka'ee udu garas hin deemneen duratti udu deemuu baanne jedhee Phaawulos illee yeroo warroota doonii san sochoosanitti himu eenyullee isaan hin dhageenye ture. Garuu haga deemaniin booda Phaawulos yeroo dubbatee jedhu dukkana sodaachisaa du'a fakkaatu halkan 14 guyyaa 14 nyaata udu hin nyaatin bishaan udu hin dhugin lubbuu ofiitiif sodaatanii du'aa fi jireenya walakkaa iyyuu miti du'a afoo du'aa dhaabatanii waaqayyoon garuu akkas jedhaa walakkaadhaan Phaawulos dubbataa ture. Hin ceetanii ani isin wajjin jiraa jedha ture. Phaawulos hin jajjabeessaa ture boqonnaa 27 irraa yoo ladhanii ilaaltan hin duunu hin nyaatamnu hin ceenaa jedhee dubbataa ture. Ka'aa jajjabaadhaa hin ceenaa ka'aa jajjabaadhaa waaqayyoon na mul'iseera. Nu hundaa keessaa eenyullee hin du'u namni tokkollee hin darbu lubbuun nama hin darbu hin ceenaa yeroo isaan jajjabeessaa ture namni waaqayyo maqaan waaqayyo ulfaatu. Phaawulos hidhameeti namoonni kuwwan business trip ta'uu danda'a imala adda addaa bashannanaaf ka deemaaran hin jiraatanii doon isaan keessa namoota hedduutu jira kabarati kan baranne hedduun isaanii dhuma jiranii garuu namni waaqayyo kun kan waaqayyoon dhaga'u kuni akka hin nyaatamne itti hima ture. Hin nyaatamtan hin ceetanii jedhee itti hima ture. Hadha ilgaan kiyyallee kanuma hin nyaatamtu namni sagalee kana dhagaatu haalataa kamiin illee keessa jiraadhu hin ceeta. Kaleessa wanti ati ceetee wanta ce'amuu hin dandeenye. Firaan ce'amuu hin dandeenye, qarshiin ce'amuu hin dandeenye, beekumsaan ce'amuu hin dandeenye, nama beekuun ce'amuu hin dandeenye. Du'a hedduu harki waaqayyo si dabarseera. Du'a hedduu halkanoota sodaatanii tan baay'ee halkanoota dhumaa isiniif fakkaatan hedduu isaanii waaqayyoon isin ceesiseera. Adhallee
boolla fuuldura keessan jiru hadhallee du'a fuuldura keessan jiru hadhallee wanta diintichi fuuldura keessan kaa'e waaqayyoon isin waan wajjin waan jiruuf hin ceetan namoonni sagalee kana dhagaatan addunyaa kamiinillee irra jiraadha namoonni sagalee kana dhagaatan amantiidhaan fudhadhaanarraa waaqayyoon isin faana waan jiruuf hin ceetan hin nyaatamtani bishaan walakkatti halkan walakkaa waaqayyoon isin geggeessaa yoo jiraate hin nyaatamtanii akkas ta'e Phaawulos hin bayee akkas jedhee dubbata haga du'a oolleen booda iddoon suni Maleexiyaa jedhamtee akka waamamtu barree jira achitti namoonni biyya sanii lakkoofsa 2 irratti gaarummaa guddaa agarsiisanii jira argitanii gaarummaa guddaa nutti agarsiisan ibidda qabsiisanii ofittiin waamanii jira lakkoofsa 3 irratti Phaawulos achi taa'anii Phaawulos maal godhe haxaawii haxarii kana ka ibidda akka ibiddi oo'u isaan ibidda ifatanii qorra waan tureef an keessatti ibidda keessatti yeroo naqee jedhu boftini hadhaa qabdu takka harka Phaawulosii irratti rarraatee jedha Phaawulosiin ciniintee jedha lakkoofsa 4 irratti akkas jedha boftituun bofa buutiitii namni hundinuu beeka bofa hamaa ta'e hadhaa hamaa qabu yoo qaama keessan takka isin iddee jedhee du'a ala carraa biraa hin qabdan namoonni biyya sanii boficha hin beekanii amala hin beekanii saniin dura namni hedduun bofa saniin iddame du'ee arganiiran bofti sun ammoo akka itti nama ajjeesu qaba akkas jedhaniin namoonni biyya sanii lakkoofsa 4 irratti namoonni biyya sanii immoo bofichi harka Phaawulositti rarra'uu yommuu arganii namichichi kuni jedhan namtichi kuni nama gumaa ta'uu isaa hin mamsiisu galaana nyaatamuu hafuuyyuu gumaan badii isaa isa hin dhiifne ilaalaa waliin jedhan namni kun nama gumaati bishaanichaan akka isaan nyaatamanii akka bishaan irraa isaan hafanii namoonni argaa turan namoonni daseetisa irra jiraatan kanaaf akkas waliin jedhan namtichi kun nama gumaati ilaalaa achi hafullee waaqayyo isa hin dhiifne ilaalaa amma maal ta'a waliin jedhan amma hin itaa hin kufaa hin du'aa steepii 3 bofti naannoo sanitti nama idditi waggootaaf bofti nama iddaa turte yoo iddamaniin booda akkana ta'a daqiiqaa muraasaan booda iitooftaa achiin dhaabattuu deettuun kuftaa achiin steepii 3 kan ilaalaa amma waliin jedhan hin duutu hin nyaatamtu steepiin hin hojjetu wanti nama biraa nyaate si hin nyaatu hin eeganii jedha ibidduma ho'ifata hin eeganii jedha worshipii godhan isaan faaruura jiran Phaawulos faatee eeganii yoo laalan hin iita'u yoo laalan hin iita'u yoo laalan hin kufu yoo laalan hin du'u ilaalanii akkas waliin jedhan yaada geeddaratanii jedha eeganii du'uu dhabnaan yaada geeddaratanii maal jedhan namtichi kun inninu waaqayyoo waliin jedhan maqaan waaqayyoo haa ulfaatu Phaawulos ol bayee deemee nuugisicha Roomi san fuuldura dhaabatuun sagalee waaqayyo dubbatuun dirqama waan ta'eef karaa irratti hin nyaatamu obboleessa kiyyaa obboleettii bara kana keessa addunyaa kana keessatti wanti nama liqimsu heddu wanti namoota nyaatan heddu wanti namoota karaa irratti hambisan heddu wanti namoota galaafatan heddu wanti humna namoota hatan heddu wanti ebjuu namoota ajjeesan heddu namoonni baay'een baanii karaa irratti hafaniirani namoonni baay'een bakka baaniif hin geenne hafaniirani ati hadha lubbuun jiraatte wanti sagalee kana dhagaattuuf iddoo deemtuutu jira amma sa'aa kan YouTubein ta'e internet karaa kamiin illee TV irratti namoonni sagalee kee dhaga'uu jirtan namoonni furtuu dhugaa hordofuu jirtan wanti ammaan tana sagalee kana dhagaattaniif iddoo deemtantu waan jiruuf waaqayyo isinii karoorseeru waan jiruuf hin ceetanii hin nyaatamtanii akka diintichi ta'e sirratti hin ta'u akka yaada diinaa sirratti hin ta'u hin ceetaa hin baay'ataa ol wanti
nama nyaatu si nyaatu hadhaan sirratti nu jettu harki waaqayyo waan si faana jiruuf ol butamaa guddataa cabsaa deemta garuu waaqayyoon dhageetteeti Phaawulos du'a walakkaa taa'ee waaqayyoon dhagaa ture du'a bira dhaabatanii waaqayyo waan dhaga'uuf hin ceena malee hin nyaatamnu jedha wanni nama ajaa'ibu ammoo dhuma irratti udu gara iddoo malee xiyaa jedhamtu san daseetii sanitti hin baane duratti maaltu ta'ame doonichi bakka lamatti cabee jira doonichi haga doonitti cabee bakka lamatti adda bahe hedduun isaanii wanna akka xaawulaa mukarra ciisaniiti kagama ce'an hin ceeta doonichi ati yaabbatte walakkatti cabuu danda'a dambaliin raasee si fidee udugamaan si baasne cabuu danda'a kufuu danda'a dhaabatuu danda'a namoonni harka namaatiin namoonni geggeessaa namaa eddan namoonni nama abdattan namoonni waawwee abdattan namni isin abdattan hujiin isin abdattan qarshiin isin abdattan fayyaa abdattan wanti isin abdattan dhuma gama isin baasuu dhabuu danda'a harki waaqayyo garuu ka waa hundaa keessa nama baasu ka waa hundaa nama geggeessu bara dhumaa kana keessatti bara sodaachisaa kana keessatti si geggeessaa hin baataa hin ceeta garuu gurra kee bani waaqayyoof maal jedha waaqayyoon ergamni isaa maal inni kan sirraa qabu maal sin jechuu barbaada waaqayyoon eessas erguu barbaada waaqayyoon dhagaadha bara kana keessatti namoonni oolan bara kana keessatti namoonni beekan bara kana keessatti namoonni nama taran namoota waaqayyoon dhagaan qofaadha namoonni gammachuu guutuu qaban adhallee nama waaqayyoon dhagaan qofaadha karaa waaqayyo nama baan qofaadha namoonni hin kufne ce'an nama waaqayyoon dhagaan qofaadha wanti hundinuu fixeensa gatiin baasu wanti lafa kanaa obboleessa kiyya obboleettii kiyya sagaleen jiraataan kun adha yeroo sitti dhagaamee jedhu waaqayyoon wajjin deemsa kan kee qajeelfattee eessaa isa deemaara jettee bakka yaaddu akka geettu harki waaqayyo akka sirraa hin kaane siif kadhadhaa harki waaqayyo si wajjin jira akkas jedhaa walitti himaa namatti dhiyaatanitti viidiyoo sheerii walii godhaa hin nyaatamtu harki waaqayyo si faana jiraannaan hin nyaatamtu bara kan hin mo'ataa moochee waaqayyo araarri waaqayyo geggeessaan waaqayyo iddoo jirtan hundumattuu isin irratti haa ta'u shalom